keenya kuni dhala namaa hundumayyuu dubartis dhiirasii sammuu waliqixxee qalaqee kenneef jechuudha. haa ta'uyyuu malee garuu akkaataa nuti itti fayyadamnu baay'ee murteessaadha jechuudha. Sammuun keenya kuni wantuma nuti itti naqne kan inni baatu fakkeenyaaf wantoota hin taane gaafa ilaalaati oollu, wantoota hin taane gaafa dhaggeeffachaati oollu, wantoota hin taane dubbisaati gaafa oollu, sammuun keenya kuni irra deddeebi'ee isumadha kan inni yaadu. Irra deddeebi'ees immoo miilli keenya kuni gara ta'etti yoo deemaa jiraateyyuu gara miilli keenya kun itti deemaa jiru dhorkeeti gara yaadaa jiru sanatti geessa jechuudha. Kanaafiyyuu namni kaayyoo fi mul'ata qabataanan guyyaa tokko lafa kaayyoo isaa ga'uuti in oolu waan ta'eef deemullee yoo dadhabde tiradhu jechuudha. Tirachuullee yoo dadhabde arfeen illee deemsiniin jedha. Kanaafiyyuu namni kaayyoo fi mul'ata keessa jiruuf tattaafatu guyyaa tokko galma hin gaashiniin jedha. Ashama harka fuune hordoftoota koo nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha isiniin jecha haaraa kan dhuftan baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan like gochuudhaan haaraa kan dhuftan gara maatii keenyatti dabalamuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Galaa galgalaaf chaanaalii kun kan jedhudha. Galaa galgalaaf jechuun maal jechuudha yeroo jettan immoo maaliifi galaa galgalaaf jechuun wanta dhalli namaa jechuudha yeroo humna qabutti yeroo fiigee lafa barbaade ga'uu danda'utti hojjetee walitti qabatee galgala isaatiif kan kaawwatu yeroo dulloometti kan nyaatu akkasuma immoo gaafa biyya lafaa kanarra namni kamiyyuu biyya irraa uumame waan ta'eef foon gara biyyeetti deebuushi lubbuun immoo gara isa uume sanatti deebuushi oolu waan ta'eef uumaan keenya inni biyya lafaa irratti nu uume kuni kaayyoo fi karoora biyya lafaa kana irratti nu uumeef qaba jechuudha. Namni karoora malee yaada malee biyya lafaa kana irratti dhalate hin jiru. Kanaafiyyuu jechuudha maal gochuu biyya lafaa irratti dhaladhe biyya lafaa irratti dhalachuun koo otoo hafeeraatee warri jettan jechuudha abdii kutannaa keessa galtanii rakkina garaagaraa keessa jiraattanii jechuudha. Asumarraani uumaan keessan wanta biyya lafaa kanarra isin fideef qaba. Isini nama furmaata taataniifitu jira waan ta'eef kanaaf jechuudha galaa galgalaaf jechuun walumaa galatti wantoota galgala keenyaaf lubbuu keenyaaf illee haa ta'u inni lubbuu keenya uume suni guyyaa lubbuu keenya fudhatu sana wanta nurraa gaafatu qaba waan ta'eef deebisuu biyya lafaa kanarratti illee akkuma foon keenyaaf hojjennu arra jiraachuudhaaf jechuudha. Borutti illee uumaa keenya fuulduratti wanta nu kabachiisu wanta ulfina nuuf laatu kan ol kaawwannu jechuudha. Maqaan chaanaalii kana akka sanatti kan itti yaadamee tooyi itti moggaafame. Kanaafiyyuu chaanaalii kana na jajjabeessuun jaalala keessan haa ta'u isiniin jedha. Sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko walii dubbifannaa. Innis macaafa qulqulluu keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 21 waliin dubbifanna jechuudha. Akkas jedhe Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 34 irraa Yesuus dammaqanii akka of eeggatan barsiisuu isaa jedha. Yesuus yommus gadhiisatti jiraachuudhaan machiidhaan yaaddoo jireenyatiinis yaada garaa keessanitti ba'aa fiddanii akka kiyyoo bineensa qabuutti guyyichi sun dingata akka isin irra hin baanetti of eeggadhaa. Akkuma kanatti namoonni guutummaa biyya lafaa irra jiraatan hunduma irraa hin ba'a. Yeroo hundumaa dammaqaa wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilmi namaa duraas dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa jedhee jedha. Galanni waaqayyoo isa jiraatatiif haa ta'u. Yesuus yommus gadhiisatti jiraachuudhaan machiidhaan yaaddoo jireenyatiinis yaada keessanitti ba'aa fiddanii akka kiyyoo bineensa qabuutti guyyichi dingata akka isin irra hin baanetti of eeggadhaa jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroo har'aa kana keessatti ana dabalatee isin dabalatee illee rakkina garaagaraatiin kan dhiphannu kan of yaaddessinutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu ilmi waaqayyoo maal jedhee guyyichi deebi'ee inni itti dhufee firdii itti laatu sun yookiis immoo guyyaan nuti biyya lafaa kanarraa akka tasaa deemuutii dandeenya jechuudha. Waaqayyoon fudhatee akka isin irra hin baanetti of eeggadhaa jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Eebbifama obboloota koo.